Ashama akkam jirtu nagaa fayyaanne waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. YouTube channel kanaan viidiyoowwan afuuraa barsiisoo odeeffannoowwan wayitaawaa isiniif dhiyeessina. Tarii baay'een keessan akkasumaan ilaaltu malee subscribe jedhu kana hin tuqxanii. Kanaaf subscribe jedhu tuqaatii na jajjabeessaa mallattoo beelis banaa gochuun ol isa jedhu tuquun viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dadhabbii tokko malee ofuma isaatii isiniif dhufa. Ulfaadhaa galatoomaa gara dhimma keenya har'aatti haseennu. Dhimma Zayita Dibataa kana irratti akka sagalee waaqayyoo isinitti mul'isuun barbaada. Mee asiis achis otoo hin jalatin dubbicha xiinxalaa waa'een dibataa kun eessaa ka'ee as ga'e. Dhimma Zayita Dibataa kana irratti yaadonni adda addaa alaa fi manaa utuu burqanii nageenya. Namni gadi baasee sagalee waaqayyoo banee nutti argisiisu immoo hagas mara hin mul'atu. Haa ta'u malee shaakala yeroo amma bal'inaan gaggeeffamaa jiru waan ta'ee dhimmi isaa maqaa dhaamuun namoota rifachiisuu ni danda'a. Dhugaa wangeelaa yoo walitti agarsiifnee gatii isaa baafnee immoo waaqayyoon biratti kabaja guddaadha. Utuu haasofnu barreeffama kana guyyaa lama duran barreessee kaa'e. Amma dhoobuu hin feeneen ture. Garuu leenjii sinodoosii giddugaleessa shawaa lixaatiin guddina tumsaa yookaan GTF qophaa'e irratti balaa kanaan wal qabatee jiru bal'inaan kaafamaa waan tureef dafee isin qaqqabsiisuuf dirqame. Dibatni kakuu moofaa keessatti tokko qulqulleessuuf gargaara. Kunis dhiiga horii waliin ta'ee tajaajiltootaaf iddoo aarsaa waaqayyoo qulqulleessuu gargaara ture. Lama muudama yookaan aangoodhaaf adda baasuuf gargaara. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti muudamni kun muudama mootii ta'uu irratti kan gaggeeffamaa ture. Bara kakuu haaraatti immoo tokko dhukkubsattootaaf yommuu kadhatamu Yaaqoob boqonnaa 14 kaasee hanga 15tti ga'een kun immoo kan kennameef jaarsolii waldaaf akka ta'e argina. Lama jaalala qaban ittiin ibsuuf kan gaggeeffamu Maariyaam miila gooftaa kan dibde jechuudha. Tajaajilaan yeroo ammaa keessatti garuu akka sirna addaa waaqayyoo biraa dhufeetti shaakalamaa jira. Namoonni gooftichaa abbaa hojii caalaa ija isaanii wanticha yookaan maatiiriyaalii irratti yommuu godhan mul'ata. Dibatichi hin dhugama, hin dibatama, hin facaafama. Waaqayyoo shaakalawwan tokko tokkoon hin hojjetu ni hojjeta. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ancufa lafatti tufee biyyoo dhoqeessee dhaqee dhiqadhuu jechuun jaamaa tokko fayyiseera. Bartalamiyoos immoo qaqqabachuu qofaan fayyise. Nama tajaajilaaf isa bira dhaqee hundumaatti dhoqqee hin dibne. Dhugaa beekuu qabna. Shaakalli waaqayyoo yeroo tokko nuuf kennu sirna yookaan seerrata ta'ee kan nuuf hafu miti. Kana immoo sagalee waaqayyoo keessaa isiniif ragoomsa. Fakkeenyaaf yeroo bofni lafa onaatti ijoollee Israa'elitti ergamee Museen fakkeenya bofaa sibiila boorajjii irraa hojjechiisee warri gara fakkeenyaa bofichaan ilaalan ni oolan. Seera lakkoofsaa boqonnaa 21 lakkoofsa 8 fi 9. Haa ta'u malee fakkeenyi sun kan hojjetameef boficha lafa onaatii ka'e irraa fayyisuuf kan kenname sabni Israa'el fudhatanii deemuun waaqessuu itti fufan. Kun immoo abboomii waaqayyo tokkoffaa waan cabseef waggoota hedduu booddees Qiyaas mootii Yihudaa ta'ee gaafa ka'uu bifa fakkeenyaa ni balleesse. Mootota lammaffaa boqonnaa 18 lakkoofsa 14. Rakkoo Zayita Dibataa wajjin wal qabatee karaa gadhiisee jiru maali? Tokko kiristaanonni ija isaanii Yesuus hoolaa Faasikaa irra kaa'uu caalaa wantoota harki namaa tolche irra kaawwachuu isaaniiti. Kun karaa tokko ulfina waaqayyoo meeshaa nam tolchee irra kaa'uu waan ta'eef cubbuu guddaadha. Karaa biraa aboo lubummaa kakuu haaraatti arganne mulqamuudha. Kallattiin waaqayyoon arguun hafee karaa namootaa fi wantoota waaqayyoon barbaaduudha. Kun immoo kakuu haaraa keessa ta'anii jireenya kakuu moofaa jiraachuu jedhama. Duddaan deemuun egaa isa akkasii. Lama kaayyoo zayitni dibataa kennamaa yookaan gurguramaa jirutu rakkoo qaba. Zayitas ta'e wantoonni biroon har'a dhiyaachaa jiran dhuguma kaayyoo isaa isa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irraatii fi jennee yoo gaafanne dhugaa waaqayyootii kaayyoo kanaaf miti. Xiyyeeffannoo yookaan mootiiviin isaa maallaqa ittiin sassaabuudha. Ni gurgurama. Isayyuu keessa beekonni gatii isaa mi'aa qaalii akka ta'e dubbatu. Bu'aa barbaachisaaf maqaa waaqayyootiin daldaluun immoo cubbuudha. Tajaajilaaf maallaqni ni barbaachisa garuu Phaawulos faan dunkaana hodhaa tajaajilan malee bishaan yookaan zayita gurguraa hin tajaajille. Biyya Israa'elis gurguranii hin beekan. Fakkeenyaaf zayitni dibataa suuraa irratti argitan kun gatiin isaa ol ka'aa ta'uu irra darbee suuraa nama dhuunfaa iyyuu qaba. Egaa kaayyoon isaa ifadha. Egaa inni qarshii hin qabne hin argatu jechuudha.
Sadii qaamolee sirriidhaan gaggeeffamaa hin jiru. Yaaqoob jaarsolii waldaatu diba jedhe malee raajii yookaan ergamaa yookaan lallabaatu yookaan faarfataatu diba hin jenne. Amma garuu kan ta'aa jiru waan addaati. Afur rakkoo inni biraan kanaan wal qabatee immoo shaakallee akkasii silaa gaggeeffamuu kan qabu qajeelfama addaa hafuura qulqulluu irraa fudhachuudhaan kan gaggeeffamu ture. Amma garuu qajeelfamaan osoo hin taane muuxannoodhaan raawwatama. Akkeessaadhaan godhama jechuudha. Mee kutaa kana waliin haa dubbifannu. Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 23 kaasee hanga 25. Ulfina Waaqayyoo isa hin duune bifa nama isa du'uutti, bifa simbirrootaatti, bifa bineensa miilla afuriitti, bifa warra lafa irra munyuuqanittis diddiiran. Kanaafis Waaqayyoo kajeellaa garaa isaaniitiin xuraa'ummaatti walii isaanii gidduuttis dhagna isaanii salphisuutti dabarsee isaan kenne. Isaan dhugaa dubbii Waaqayyoo sobatti diddiiraniiru. Waaqayyoon isa hundumaa uume dhiisanii uumamaaf sagadanii hojjetaniif. Waaqayyo garuu barbaraan galateeffamaadha. Obbolootaa gaaffii gabaabduu tokkoon isin gaafadha. Ayyaanni yookaan kennaan Waaqayyoo horiidhaan ni bitamaa? Utoo Phexros ta'ee deebiin isaa horiin keessi waliin haa baduu jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 18 kaasee hanga 22tti Simoon inni qoricha namatti gochaa ture sun erga amanee booda yommuun harka namarra kaa'uu Hafuurri Qulqulluun akka namaaf kennamu kanaafis kennaa kana naaf kennaa jedhee Phexros 5 horii fide. Phexros garuu namichi kun lubbuu haaraadha jedhee irra hin dabarre. Horiin keessi waliin haa baduu. Yeroo hedduu dhimma kana yommuu ifaa fi ifatti miidiyaa irrattis ta'e waldaa amantootaa irratti balaaleffannu waan warra hin amannetti gufuu taanu fakkaata. Garuu mee yaada jarri hin amanne kun sobduu mararfachuu keenyatu isaaniif fakkeenya ta'a. Dhugaa agarsiisuun keenya caalaatti isaan hawwata. Mee ilaalaa musliimonni sheekota warra qoricha namatti godhan ni balaaleffatu. Warri Ortodoksiis warra maqaa isaaniin namoota wallaalchisan ni balaaleffatu. Fakkeenyaaf dhiyeenya yommuu namichi abbaa taamirat jedhamuuf jeetti milikitaa fi dinqii raawwadha jedhee namoota saamaa ture adda baasanii mormuun irra darbee qaama seeraatti dabarsanii kennanii jiru. Sirbi iyyuu ittiin ba'aa ture. Nuti warri yeroo mara Yesuus karaadha dhugaadha jireenyaa jennee lallabaa oollu immoo yoo waa'ee dhugaa dubbanne akkam nurraa bareeda. Maal jedhana seenaa waggaa 500 irraa maaf daganna? Keessumaa nuti warri wangeelaa akkamitti seenaa Maartiin Luuter raanfanna? Kaayyoo guddaan abbaa keenya Luuteriin gara mormiitti galchee mudannoo kana fakkaatu ture. Yeroo sana waldaan duraan keessa turree Kaatolikiin dogoggora wal madaalaa gochaa turte. Innis namni kennaa horiitiin ayyaana akka argatu fayyina akka argatu barsiifte. Kanaaf waraqaa mootummaa Waaqaatiin ittiin darban gurguruun eegalame. Maqaa nama du'een illee maallaqni yoo kenname namni duraan du'e yeroo saantimni kennaa qodaa buusii keessatti kosh jettu lubbuun nama sanaa akka barumsa isaaniitti bakka giddugala mootummaa Waaqayyoo fi gaannam jiru keessaa utaaltee gara jireenya bara baraatti seenti jedhanii barsiisuun isaanii dogoggora seenaa guddaa fidu irra darbee dhaloota keenyaaf sababa ta'e. Mormii mormitootaa yookaan Protestants fiduuf deemnaare. Utuu dagannaa waldaa ishee durii irraa yoo baranne yookaan yoo baratame gaariidhan jedha. Kanaachi akkuma Luuter warra Awurooppaatiin ani fi Waaqayyo isinitti dhufaa jirra jedhe dhaloota kanattis imaarsaa fi Waaqayyo itti dhufaa jirra. Kun immoo shakkii hin qabu. Nuti dhaloota har'a Luuter caalaa haala mijaawaa hedduu qabna. Waaqayyo iddoo dhugaa jira. Egaa maal keessa akka jirru maalitti akka jirru daawwitii sagalee Waaqayyootiin of haa ilaallu. Waaqayyoo hunda keessan haa eebbisu. Eebbaa Awwiis Emarsaa.